waan akka gulufii fardaa dacheessa sochoosaa waan akka reebicha dacheetti bobba'amee hundeedhaan rugufaa waan akka warra xiiqiin biyyaaf loluu fiiganii arreeddii jabaadhaan waan somba isaanii buusuuf fiigan natti fakkaachaa na bira ga'uuf tarkaanfii muraasatu isaaniif hafe amma gurra koorraa wacan dhaga'uu dhiisee yaa kotte na baasi jechuun Abbabaa Biqilaa osoo hin taane gooticha fiigichaa bara kootii ta'eera yeroo man haala isaanii ilaalu tarkaanfii lubbuuf waan fiigan natti fakkaatu kanaafuu gurbaan isaan baqachaa jiru kun qircaan isaayyuu wal isaan hin ga'u yoo anaanitti dabalatan malee kanaafidha murtoo fiigee amma humna kootii tattaafadhe du'uu kanan filadheef gurbaan miilla isaatiin akkas fiiga jechuun ni ulfaata yoo kochoo dhokataa qabatee malee. Hi, akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Oromoo Book Sagalee Kitaabaa duraan dursee gara YouTube channel keenyaatti baga nagaan dhuftan isiniin jecha egaan guyyaa keenya eegannee sanbata siriyeesiin keenya akkuma itti fufedha. Siriyeesii keenya namoota hin beekneef viidiyoo kanaan dura gadhiisnee YouTube keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Siriyeesichis maalidha? Websaayitii Oromoo Book irra kitaabota jiran garaagaraa akka fuunee review goonaa yaada keenyatti kennina. Isinis immoo gama koomentiidhaan yaada keessan nu biraan ga'aa jirtu jechuudha. Har'ammoo dabareen kan barreessaa kitaabaa Haftee Baqqalaatiin kitaaba barraa'e kitaaba Qooxii. Egaan seensa isaarratti akkuma isinitti hime kitaabni kun kan inni barraa'e bara 2023 akka lakkoofsa biyya alaatti yeroo ta'u barreessaan kitaaba kanaas immoo Haftee Baqqalaadha. Gulaaltonni kitaaba kanaas immoo namoota 3 yeroo ta'an Dirribaa, Yoobdaarii fi Maammoo jedhamu keessa galtanii dubbisuu dandeessu. Egaan barreessaa kitaaba kanaa Haftee Baqqalaa namoonni baay'een maqaa isaa sirriidhaan baruu dhiisuu dandeessu garuu I'm sure for you page keessan irratti isiniin dhufu isaa hin oolle. Kunoo namicha ammas irratti argaa jirtanidha. Egaan namoonni baay'een TikTok irratti ni beektu walaloo baay'ee babbareedoo ta'an akka nama bohaarsi akka nama barsiise isin biraan gahaa ture. Egaan waa'ee Haftee Baqqalaa kan isin beekne immoo kunooti. Nama ogbarruudha jechuun barreessaa kitaabaati. Mee namoota Haftee Baqqalaa hin beekne viidiyoo TikTok isaarraatii murtaa'aa laallee walitti adeeminu. Anootti bareera har'a kun nan obsa miidhameen dubbadhu hundumaa nan dhoksa ati deemtee siif gamtallaan faladhumaa ati fallaan na miidhuudhaaf natti mallaan miidhamni koo sitti tollaan anitti bareera xinnaa hanga guddaan miidhamee argeera hir'uu koo itti madhee mudaa koo dubbadhee keessa koo bulfadhee miidhamuu koo itti madhee miidhamni dhufeera waan ani itti bareef isarras lufeera kan na aarse iccitii koo sitti meetan miidhamumaan si meetan si amanee sitti himee na dhiisuutu sitti cime garuu atis nama miidhamaanu si biratti ni miidhama. Alaa jireenyi kitaaba boqonnaan ni tokko jiru sitti addeessa hundaan si madeessa hiika jireenyaatu ciigoo sitti ta'a yaaddoof dhiphinatu mataatti si ba'a maan uumame jetta uumamuu balfita of cinqita of sardita of hiddita of jibbita. Alaa boqonnaa lammaffaan jireenya hawwita jiruu karoorsita egeree suphita duungoo kee ibsita waan hawwitu argattee jiraachuu kee waamta waan facaaste haamta borittis aggaamta. Kanaaf jireenya kitaaba boqonnaan lamaanuu jireenya mi'eessu hiika jireenyaati seenaa kee addeessu guutanii hirrachuun jireenya mi'eessu. Ilaa guutiiti barreessi boqonnaan lamaanuu amala jireenyaaf biyya lafaa hima siidaa awwaala keetti kitaabomee dhuma. Egaan barreessaan kitaaba Haftee Baqqalaa akkuma argitan kitaaba barreessuu irratti darbee aartii Oromoo keessatti gama TikTokiitiin shoora olaanaa taphachaa nama jirudha jechuudha. Gara kitaabichaatti haa deemnuuti kitaabni kun qabiyyeen isaa Oromoo Book Sagalee kitaabota jiran irraatii baay'ee addadha. Maaliif akkas akkan jedhamu isiniif haa ibsu. Kitaabonni kan biraan afoola seenaa wantoota akkasiidha wantoota hundumti keenya beeknu jechuudha. Gosni barreeffamaa kitaaba kana qof dubbii jedhama namoonni baay'een dhageessanii hin beektan I'm sure. Ingiliffaan immoo monologue jedhamuun beekama. Hiikaa monoloog kun oddee kana isiniif kaa'eera pause gochuudhaan dubbisuu dandeessu. Hiikaa isaa immoo gabaabumatti yeroon isinii ibsu scriptii yookaan immoo barreeffama nama tokkoon barreeffamu yookaan kalaqamu jechuudha. Kitaabni kun walumaa galatti scriptii 16 kan of jalatti haammatee jiru yeroo ta'u scriptiin 16 isaaniiyyuu seenaawwan baay'ee nama hawwatan garaagaraadha jechuudha. Jechuun tokkoon isaa mata durii mataasaa kan of danda'e adda addaa qaba jechuudha. Ani personally yookaan gama kootiin dubbisee kanan baay'ee jaalladhee fi kanan baay'ee itti bohaaree barreeffama yookaan scriptii obbo Tolaadha keessa galaatii barbaadaatii dubbisaa dhugaa baay'ee irraatii fayyadamtu baay'ee itti bohaartu. Mee seenaa sanarraatii immoo qabiyyee isaa yookaan immoo trailerii isaa
akka taanitoon isiniif dhiyeessaa dhaggeeffannee walitti adeebinu. Seenaan kun kan inni jalqabu taatoo guddaa tokko of jalatti qabateetudha. Innis namicha Obbo Tolaa jedhamu kana of jalatti qabata. Obbo Tolaan nama amantiitti baay'ee cimaa yeroo ta'u, waldaatti marmaruudhaan beekumsa amantii irratti qabu namaaf qooduudhaan nama gorsuudhaa fi wantoota gaggaarii akkasiinidha kan inni beekamu. Garuu haala nama ajaa'ibuun jireenyi isaa inni keessaa immoo baay'ee badaadha. Jechu koo cubbuun hojjete jechuu osoo hin taane namichi kun amma millee nama fuulduratti nama waaqayyoon sodaatuu fi nama amantii isaa baay'ee jaallatu ta'ee haa beekamu malee bu'aa bayii jireenya keessatti isa mudatan irraatii kan ka'e waaqayyoon baay'ee akkatti mufatuu fi waaqayyo hin jiru amma jedhee amanu biratti ga'uu danda'eera. Egaan seenaa kanarratti bu'aa bayii Obbo Tolaan keessa darbe maaltu amma kanaa isa mufachiisee akka waaqayyo hin jiru isa jedhu isa taasise gadi fageenyaa fi haala baay'ee nama bohaarsuun haala baay'ee nama barsiisuun of jalatti katabeetu jira. Egaan amma kanaa waa'ee kitaabichaa erga isinitti himee isin gahaa, isin immoo keessa galaatii guutuusaa Google irratti oromobook.com jettanii search gochuudhaan bilisaan kitaaba Qooxii Haftee Baqqalaadhaan barreeffame dhaggeeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Horaa bulaa. Egaan tireelarii isaa erga dhaggeeffatanii boodammoo deemtanii Oromoo Book sagalee kitaabaa irratti guutuusaa dhaggeeffachuudhaaf baay'ee akka jarjartan ni beeksistu. Kanaaf iyyuu isiniin gadhiisa. Hundumti keessan YouTube channel keenya immoo subscribe gochuu, like gochuu fi share gochuu akka hin daganne. Kana malees immoo yaada keessan kitaabotni akka isiniif hojjetamu barbaadan kitaabota kan biraallee kollekshinii keenyatti aada akka koonu kan barbaadan yoo jiraate comment irratti nu barreessaa. Nuti immoo affirmative action irratti fudhanna. Egaan amma yoonaa isin waliin kanan ture ani beekaadha. Kun immoo Oromoo Bookidha. Amma torbee dhufutti torbee gaarii isiniif haa ta'u.